Hidhamtoota siyaasaa Oromoo caamsaa 17 barkuma 2021 mana murtii federaalaa olaanaa damee caffee muudaa bilisaan lakkise Awaash Arbaatti argaman. Ilmaan Oromoo galmee kiisii qixxumaa jalatti argaman himatamtoota 20 keessaa namoonni 12 bilisaan caamsaa 17 barkuma 2021 akka ba'an manni murtii ajajee ture. Caamsaa 18 barkuma 2021 mana hidhaa Qilinxoorraa yeroo ba'anitti balbala mana hidhaa Qilinxoorratti humnoonni waraanaa humna addaa Oromiyaa qabanii ukkaamsuun kaampii waraanaa Galaan daandii baaburaa cinatti argamu geessanii bulchuun caamsaa 19 barkuma 2021 Awaash Arbaa geessaniitu jiru. Yeroo ammaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manni murtii bilisaan lakkise dabalatee kanneen mana murtiittiin dhiyaatiin maatiin isaanii bakka jiran hin beekne kaampii waraanaa gammoojjii Awaash Arbaa mooraa waraanaatti hidhamanii dararamaa jiraachuun beekamee jira. Maqaan hidhamtoota mana murtii federaalaa olaanaa Dhaddachi Caffee Mudaa bilisaan lakkise poolisiin ugguruun gammoojjii Awaash Arbaa geessuun dararaa jiru Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Dr. Fayyeeraa Mokonnin, Fiqruu Dassee, Usmaan Hassan, Saajin Wadaajoo Malkaamuu, Biqilaa Damee, Lammeessaa Taakkala, Inspektar Doromboos Cuukkoo, Charnet Tarrafa kanneen jedhaman yoo ta'u ammaan duras itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa fi Gafarsoo dabalaa dabalatee namoonni biroon caamsaa 16 barkuma 2021 mana hidhaa Buraayyuurraa fudhatamanii gara kaampii waraanaa gammoojjii Awaash Arbaa geeffamuun ni yaadatama.